mata meeqa gabbaasaniiti way maakiidhaatun jaanii miidiyaa kanarra asfallegam kun jechuun amma waan dabarate akka fidanii nama abjuun goraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. namni media confidence qabaachuu qaba kan jedhamus barkanaa fi namni waan xiqqoo sirratti dabatee sitti duula waan ni aadatta amma dura micooteenya takka aruuza manatti akkanatti biifee maal goonee anqa faamilii qofa gaafa akkasii tokko ni aadatta fadhee maal jechuudha faamilii teenya ijoollee firaa anqa firaa qofa ta'anii viidiyoo kan namni tokko ni jiraami useetuma waraabee fa'aa usee viidiyoo yuutuubara godhe waan amata meeqaa gabbaasaniiti. way maakiidhaatun jaanii miidiyaa kanarra asfallegam kun jechuun amma waan dabarate akka fidanii nama maal seetalaan namoota famous ta'an kanneen waan xiqqoo irra eegee namni saniin beekamu barbaada isaan arrabsee yookaan isaan irraa dubbateeti xiqqoo fooloo argachuu fedha kanaaf ati ammoo maal goota confidence qabaata akka fedha naa godhan maaliif numaayyoooti garuu confidence qabaachuu dhabu miti bar waan hin barbaachisne waan akkasii qotanii amma keetis viidiyoo keetis asliitis qotanii maal godha namni akka jibbamuuf maa hojjetan jechuun if guddisuuf nama akka ammaati abdii akka ati jibbamtuuf maaliif hin hiistii jechuun hiistii namni hin jira garuu miidiyaa akkasii nama akkasii san miidiyaa kanarraa balleessuu qabna jechuun si galee miti namni akkasii miidiyaa fayyadamaa usaa nama akka namatti bakka namni akka jibbamuuf hojjetu nama akkanaa kana miidiyaan isaa guddatuu hin qabu akka mataa fidetti. Nyumee sheer naa waliin argina yoo akka irratti akkasii sanuma kun amma akkasii sunni hinaaffaadha yoo wanti jedheetiin kan irratti haasa'u ta'e numa. Qallaaliidha wanti itti arginu akka duraaniiti miti beekaa amma daqiiqaa shan boodanii kuta. Gubuun beekanii riippoorti godhuun beekanii if baasuun beekanii isaan waan ajaa'ibas ta'u. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtaa darii? Nagaa amaaki. Jira habiibtii qalbii akkam jirtaati? Nuyi taphaa deemna minoo kana jechaa beekna haa jajjaaniitti dhiisigaati. bar wallahi adariitiya namni beeteen gizee tuffattee uftees jechuun tuffadhee dhiisini beetan namni akka kiyya miidiyaa kanarratti nama arrabsu tuffatu jalaa usun jiru gizee guddootu maaliif akkana oromoon akkana jibbu hojjetanii na dhibaabaran wanta akkasiimu ati ilmi namaa si jaallatee ilmi namaa si jibbee hin jiraatiin oromoon nan jiraachistu baran oromoon jechuun saba kiyyaanin jaalladhaafi malee nin kabajaaf malee dirqamaa miti kabajuun dirqamaa miti sodaachuun si galee garuu waan irraa beek nama maalummaa oromoo beek oromoo kabaji saba kabaji si galee maa ajaa'ibaan takka laal maaki nama si kabaje takka kabajaaba yoo sin kabajne ati ilmi namaa fedhu si jaalate fedhu si jibbe yoo rabbiin si jaalate wallahi ati bar dhugaa keeti bar dhugaa saa Angka si kabaju. Namni kun koi maal jedhee gadhiise irratti haasa'ee gadhiise moo? Barnaa ajaa'ibe. Ambar sanii miti bar fiduun isaanii nan dhibne garuu waan akkanaa hojjetanii maal godhaa fida baran amma man aarsine bar maalin aarsi gaafa sanis jaaladheeti maaliif ani ijoolleedha. Just akka fedhe qofa uffadhee fedhe zinnati akkam fedhe ta'u mirgan qaba. Ilma namaan abbaan fedhe zannatee zabbatamee bira dabre si galee abbaan fedhe ana eemaruu hin danda'u abbaan fedhe oromoo ta'u anqa wal kabajnu warra miidiyaa kana anqa wal kabajnu qaba malee jireenya mataa kiyyaa paantii uffadhee qofa uffadhee jireenya mataa kiyyaa keessa seenuu gonkuma hin danda'an si galee miti garuu namni maaliif waan hojjetu dhabee waan akkanaa hojjetaa naa santu na aarsa si galee miti yoo irratti gumne immoo ni adabata namni akkasii kun. Ya, irra caala ammoo beeta warra koomantii jalatti warra koomantii jalatti bas akka wanti waan guddaa badii guddaa daleedee akka badanii wanti koomantii godhan kunniin barka ofii ilaalanii kan nama dubbatan. Maal isaan ka kaameraa jarbaa yaallau gurjee qaallichi. Yaa,
Oromoo micoota dhiigarraa xuuxanii micoota akkana qalliftanii dhiigni adii irraa dhume dhiisaa. Ijji namaatu ni geessii fi ammas hiraara ittiin daayinaa fi dhiisaa. Hayi maal isa uummata tahaniif namaan taane kana. Wallahi ummata nama qabachuu beekan hin beekne ummata girisa. Amantii isii taatee aadaa isii taatee safuu isii taatee isii qabata. Amantii akhiraa kophaatti ciifti. Tasafuutis isiitu itti gaafatama. So rakkinni isaanii maaliin jaaba mucoo namaa bara Abdii Muktaar qalleessanii mucoo namaa hiraarsanii riba dhoorkanii hayi haa jiraattu dhiisaa ganaa biyyaalaa dheeyitee mucoon tun politikeenyaa guddaa taatee waan meeqa warri isaanii irraa eeggata hin cinqinaan. Oromoo lafaata akka ta'u faayidaan qabu nurraa isi. Maaliif namni Oromoo meeqanii arroome osoo Oromoo jiru kaan arroome kaan dulloome du'e kaan gafuu qabnaan itti fakkaata giseen akkatti ilaalu wallaahi. Gista akka takka wanni hedduun na aarsanii beektaa? Maakii amma namoota kana irratti viidiyoo dalaguu deema. Gaafa kolooreksii dhugeessan fuudhee foloor xiyya dheeratu. Heddummaatu. Dhukkeen irraa kaas. Miknaata akkasatti goote himii jeetiin mana banadheera. Sirra deema. Canada jiraata? Yes, Maakii ko hutu Canada tileen please. Inshallah mi ya Rabbi naaf godhu inshallah mi. Ati akka niyyaa teetitti silaa akka yaada teetitti Ameerika moo Canada moo Australia moo isa deemta? Anniyyaan tiyya silaa Ameerikaa nageessan numan jaaladhaa garuu gaa firraa Kaanaaduma beekte Ameerika fokkottuu maratatti. Jechuun yaaga. Meera bumaa beekaga carraa nama yoo biyya deebinee jiraanne sin beenu. Lakki maali biyya deebite? Bakkuma Rabbi nama dhaabatan jedhama. Akkasi Rabbiin si dhaaba inshallah. Umrii dheertuu laal fayyaa wajji Kanadaa si haa fidu waliin. Amiin wallahi galatoomii hedduu takka wallahi. Ilmi namaa waan takka namaan godhu hanqasuma beekee ati ittiin iraarin. Wallahi. Are tini raaru garuu na ajaa'iba si galee ani hedduu nama waa xiinxalee ilaaluu fi nama baqa namni jechuun ilma namaa sun ta'e kun miidiyaadha barjasti miidiyaadha garuu namni waan hojjetu qabu dhiisee jechuun dhalootni qubee kun bikka namni gudguddaan bikka namni biraa jiru hin jiru sooshaal miidiyaa namaa yoo gartee namni jireenya namaa irraa naasoo namni waa'ee kofoo namaa naasoo. Kofoo uffattee maakii qomxaa marree goota bar anna ajaa'iba Oromoo saba guddaa taanii saba guddaa Itoophiyaa keessaa guddaa taanii waa'ee xilibsii namaa gisee haasofni bexaam sheemidha kun warabbal kaaba kun sheemidha ummanni keenya ka'uu qaba lafa waan akkanaa dhiisuu qaba barachuu qaba namni boo salaxanuu qaba bismillaahidha an akkas yaada wallahi adari way ati laala akka jettee Oromoon jira salphisuun jalaa callisuudha. Gizee agartee waa'ee keetii haasawan gizee agartee waa'ee keetii poost godhan anything waanuma keetiitti irra jiran laalteetuma akkasii biraa hunnaan wallahi deebi'anii godhan baatee gizee kana dubbatte si godhan irra deddeebi'anii poost si godhanii akka wanni saniin eegale bara akka masan beerii fanii jee san wayin buloo godha beerii fanii jeetin bara dabra. Warra si arrabsa akkasuma jechuudha. Ibsaa maal jecha Kanadaan biyya maayyii minti waliin qabamte ibsa. Wayne Kanada biyya ka Kanadaatti jira firiitti qaraatu bar biyya biraa maallaqaan qaraata. Warri maayyii mi ta'uu fedhu ishiif ta'uu fedha malee Kanadaan like barnoonni ilaa hanqafeetetti firiidha. Hikiminaan ilaa hanqafeetti firiidha. Ibsaan layin Awurooppaa taa'eeti amma ciqinciqii godha. Kanadaan biyyaan jaaladhu Kanadaan. Ay Kanadaan jireenyaafillee akkanatti akka dhageenyatti jireenyaafillee bareedaadha jedhanii achirraan immoo siitizina biyya sanii ta'uudhaaf warra kan kee deemtee ilaaluudhaaf biyya kan kee deemtee ilaaluudhaaf illee daftee fudhattaa jiran akkan dhageetti. Waloo baqataa hunda kan fudhataa jirtu Kanadaa miti.
Amma maakii tanaa fi aslii Kanadaa fiduu qabnaan. Isin lameen kana irratti Oromoon dalaguu qabdi. Koominitiin. Hayi Oromoon dala. Share godhin. Maal inni ifruyyee maal? Inshallah bilbul miqay. Khiyya dhalaa taatu dhiira taatu nama poosti si godhe san. Igboon. Nu hundinuu riippoorti irra goonaa sheer godhi. Aara rafamanaaf godhiti. Ati la dhuguu agartee jalaa callisuun isaan salphisuudha. Calli. Banattee naasawin irra. Zanaa jechumaaf banadhu mana ta'e. Ayyee.